بسم الله الرحمن الرحيم. هردفت دخينا وربي خيسا في بيئة التي سنين داوتن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرا فجانة قدين هررجي بحر أنا قلودا ردا غارة غافا مقالة جبرة كيلومتر تكا فجانة أرجمنا. لفتي ردا غارة غافا أنا قلودا را كيلومتر شنتمي جهرتي أرجمتي. kiiloomitira 56 gara kiiloomitiratiin akkasuma meetir iskuweeriidhaan 54,000 fi bal'inni siidhaa jechuudha. 54,000 fi 163 irratti argamti. Lafa hedduu bal'inaan sadarkaa guddaarra jirtu jechuu barbaadeeti. Lafti akkanatti bal'inaan lafti siidhaa guddina irratti argamtu tun lafa bishaan dhugaatii qulqulluudhaa hin qabne, lafa niitoorkii hin qabne, akkasuma lafa ifaa hin qabne. Hawaasni biyya tanaa yeroo hedduu sababa bishaan dhugaatii dhabuudhaatiin rakkachaa jira. Akkasuma harca'iinsi mana barnootaa sababa bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu dhabaatiin, barsiisaa gahaa argachuu dhabuutiin yeroo hedduu maatiin barumsa malee hafaadhaa jiranii. Lafti tun lafa baay'ina ummataatiin baay'inni ummataa lafa tana keessatti argamu baay'ina maatiitii wajjin nama hedduu as keessatti argama. Akkasuma wajjin lafti tun lafa misooma silaayooniif mootummaan misoomse jallisii godhee misoomse misoomni siidhaa guddaadhaati. Kanaaf asumaan qaamni dhimmi ilaallatu waan kana keessatti furmaata akka hawaasa kanaa fidu asumaan gaafii mirgaa gaafachuu barbaanna. Akkasuma ammaas dhalattoonni biyya tanaa dhalatan warri biyya keessaa fi biyya alaa jiran gurmaawanii tokkoomanii keessattuu ijoolleen biyya Arabaa akkasuma biyyoota ardii Eeshiyaa hunda keessatti argamtu tokkummaadhaan jijjiirama biyya tanaa fiduudhaaf lafaatii guddaa gochuu qabanii. Asumaan dhaamsinlee alilleen dabarsu ijoolleen teenya warri biyya Arabaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkasuma yoonii fi biyya Ameerikaa fi kana keessatti illee warri argamu yoo jiraate warri sagaleen tiyyatuun bira geesse yoo akka carraa tahee viidiyoon tiyyatuun isin dhaqqabdi biyya teenya tanarratti hojjechuu biyya tanaaf jiraachuu biyya tanaaf hojjechuun dirqama isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.